Filannoon kana dura achuma sana darbeen beekon. Amma torbeeffaa irra jirra kanas immoo booragaa ani nu gara fuulduraaf guddina gaan fiduu danda'u nagoomii eskisoo an danda'u beekumsa kana irratti qophoone booragaa namaaf qophaa'aa jira. ቀድሞ ያለው ዝግጅት ድባቡ ደስ ይላል. Qophiin dursaa taasifamaa jiru namatti tola. Kaardii filannoo koo durseetan fudhadhe. Kunis mootummaa naaf ta'u na tajaajiluu danda'u filachuuf fedhii olaanaa qabaachuu koo kan agarsiisudha. Kaardii filannoo fudhadhe amma yeroo isaa ga'uttiin eegaan jira. Haala gaariidhaan immoo akka fudhadhe galu abdiin qaba. Sa'aatii filannoodhaaf itti jalqabamu miidiyaa irratti beeksifama jedheen eegaa jira. Sa'aatii san irratti immoo ka'ee filannoo koo gaggeessuuf qophii irra jira. እኔ በለዚህ ቀደም ስመርጥ የነበረው ሌሊት 12 ሰዓት ላይ ወጥቼ ani kana duras wayitan filachaa ture ganama sa'aatii 12tti ba'eetani ammas taanan boru ganama sa'aatii 12tti ka'ee sagalee koo kennuun dirqama lammummaa koo kanan bahadhu ta'a. Ganamaan ka'anii dhimma isaanii fixatanii an kana caalus hin jiru. An kana caalu hin jiru. Biyya qaban gara fuulduraatti adeemsisuudhaaf an kana caalu hin jiru. Dhimma keenya jennee hojii keenya jennee kanarratti dura isa xumurannee ganamaan mana keenyatti deebi'uun nurra jira. ሰዓታት ነው እንዳልከውም የቀረው filachuudhaaf yeroo sa'aatiidhaan lakkaa'amutu hafe ani ganamaan ba'ee mootummaa naaf ta'a biyya kana ni ceesisaa yaada mo'ataa qaba jedhee yaadu filachuuf si'aanaan eeggachaa jira. Sa'aatiin tun indoomni jalaa turte baay'ee eeggachaa jira gammadaa jira waraqataas kan itti filannu dura mata duree buunee kan fudhanne numa cinaa jira kan qe'ee keenya bukkee jira isa fudhachuudha filachuudha immoo qophoofnee jira. Kan nu ta'a jennu misooma guddinaa karaa fuulduraatis biyyaaf ta'a sabaaf sablammaa oduu addaan hin baasin biyyaaf ta'a kan jedhu mootummaa biyyaaf ta'a guddinaaf ta'a jijjiirama guddaarra jirra kan jennu yaው sammuu keenyatti fudhannee filachuudhaaf qophoofnee jirra jechaadha. ይሄን ሀገራዊ ምርጫ በጉጉት የምጠብቅበትና filannoo biyyaalessaa kana hawwiidhaan kanan eeguu fi sa'aatiiwwan muraasni kan naafan yoo ta'es obsaan eeggachaan jira. Sababni filannoo filachuun mirga dimokiraasii keessaa isa tokkodha. Nageenya keenya har'aa jalqabnee galgala kanaa jalqabnee hamma filannoon kun dhumutti mootummaa bukkee dhaabbannee filannoon kun nagaan akka darbu dargaggeessas ta'e jaarsis ta'e beekumsaanis waan hundaanuu mootummaa bukkee dhaabbannee kan filannoo san filannee nagaan akka darbu bukkee dhaabbannee dabarsuu qabnaa jechaadha. እንደ ዜግነት መብቴን ለማስከበር ግዴታዬን መወጣት አለብኝ. Akka lammii tokkootti mirga koo kabachiisuuf dirqama koo bahachuun qaba. Sagaleen koos gatii guddaa qaba jedheen yaada. Sagaleen tokko yoo hir'ate gaabbuun danda'a. Kanaaf an sagalee koo kennuuf qophaa'een jira. Jiraattota magaalaa Finfinneefillee wancaan dhaamu yoo jiraate sagalee isaanii akka kennanidha. Mootummaan filannoon booda sagalee argatee mootummaa ta'es qixa sanaan hawaasa isaa akka tajaajilu har'umarraa dhaamuu fedha. Keessattuu wayita duulana filadhaa gaggeessan sana waadaa uummataaf galane dagachuu hin qaban.